TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televezyiina El Shaadaay. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Attam jirtu dhaggeeffattoota TV jireenyaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyoodha hunduma keessaniif baay'atu. Waaqayyo immoo torban kana guutummaatti nagaatti fayyaatti nu eegee galgala eebbifamaa galgala gaarii kanaan immoo waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Akkuma yaadattanii torban arfan darbaniif mul'ata isa jedhu irratti walii wajjin dubbii Waaqayyoo keessaa barachaa turre isa itti fufnaa jechuudha. Har'as namoonni barumsi sun isin ba'ee intarneetii yoo qabaattanii YouTube irratti ilaaluu dandeessu. Egaa warri har'an wajjin jalqabdanis baga nagaan gara TV jireenya dhuftaniin isiniin jedha. Barumsa keenya jalqabne sanatu itti fufnaa jechuudha. Mataa keenya gadi qabanneetu dubbii Waaqayyootiif Waaqayyoon kadhanna. Hin kadhanna walii wajjiniin. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa torban kana guutummaatti immoo jireenya keenya hundumaa eeddee yeroo kanaan waan nu geesseef galgala eebbifamaa immoo hunduma keenyaaf waan kenniteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin daddabalee bara hamma bara baraatti galannee ulfinni siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kee dhageenyeetuttiin karaa keenya qajeelfachuu barbaanna. Ol waaqarraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa hafuura qulqulluudha tokkoon tokkoon keenyatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Gurra qalbii keenyaa nuuf bani. Anis garbichi kee qajeelchee dubbii kee dubbachuudhaaf na gargaari. Maqaa isaatiin nu jaallatti maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yaadatti yoo ta'e torban arfan darban kanatti mul'ata jechuun maal jechuudha? Maaltu immoo mul'ata miti isa jedhu bal'inaan walii wajjiniin ilaalleerra. Har'a immoo mul'ati maaliif barbaachise? Maalni barbaachisummaan isaa isa jedhutu walii wajjiniin ilaalla. Wanti tokko hammam akka nu barbaachisu gadi fageenyaan hin beeknu yoo ta'e dhimma hin qabaannu jechuudha waan sanaaf yookaan immoo iddootti ilaannee waan sana hin barbaannu jechuudha. Kanaaf maaliif barbaanna mul'ata isa jedhu gabaabaatti dubbii Waaqayyoo keessaarraa walii wajjiniin ilaalla. Mul'ati maaliif nu barbaachisa jedhu har'a qabxii shanin isinitti hima. Yeroon qabu keessatti gaggabaabseen qabxii shan isinitti himuu yaada. Inni tokkoffaani wanta argine malee hin dhaallu yookaan immoo wanta arginetu taana. Kanaafiyyuu akka dhaallu yoo barbaanne waan sana akka taanu yoo barbaanne duraan dursa arguutu barbaachisaadha jechuudha. Arguutu barbaachisaadha. Waaqayyo waaqa seeraati. Seeraanitu ijoollee isaa geggeessa. Waaqa seera qabuudha sababa ta'eef seera isaa keessatti inni namoonni waan hin argine akka isaan ta'aniif akka isaan dhaalaniif hin eeyyamu Waaqayyo. Kanaaf duraan dursa waan dhaaluu barbaannu sanaa yookaan immoo waan ta'uu barbaannu sanaa arguun barbaachisaa akka ta'etu sagalee Waaqayyoo irraa walii wajjiniin argina. Keessumatti macaafa seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 31 amma 43 yoo ilaaltanii waan dinqisiisaa tokkotu iddoo sanatti agartu. Baay'een keessan waa'ee Yaaqoobiin seenaa isaa beektu. Yaaqoobi ilma Yisihaaqi, Yisihaaq immoo ilma Abrahaami. Yaaqoob kuni gara biyya eessuma isaattitu baqate obboleessa isaa Esawu jala sababa abbaa isaa gowwomsee eebba Esawuun fudhateefitu Esawu isa ajjeesu waan barbaaduufitu gara biyya eessuma isaa yookaan immoo gara biyya Laabaan jirutti baqateetu mana Laabaatti dhaqee harka isaa kenneetu waggaa dheeraadhaaf mana Laabaa keessa jiraate. Ergaa gara waggaa 14 ol mana sana keessa jiraatee booddeetu Laabaa bira dhaqeetu akka jedhaan boqonnaa 30 lakkoofsa 31 kaatanii yoo ilaaltanii yaa Laabaa jedheen si'a 10tu na gowwomsite jedheen ilaala sila waggaa dheeraa dura obboleessa isaa gowwomsee eebba obboleessa isaa fudhatee waan dhufeefi innis yeroo mana Laabaadhaa dhufee ga'u baroota jiraate sana maaliin jiraate gowwomfamaatu jiraate. Sababiin isaa maaliif abbaan waan facaase hammata sagaleen Waaqayyoo waan jedhuuf waan facaasee dhufetu biyya dhaqee keessa jiraatu keessatti dhaqee hammate jechuudha. Namni Waaqayyoodhaa Yaaqoobi har'a maal facaasaa jirtu laata? Waan isin dinqu keessaa waan facaafne haamuun dirqama uumamaati. Namni qamadii facaasee boqqolloo hin haamu, qamadii dhumatu hammata. Namni garbuu facaasees xaafii hin haamu, xaafii garbuu dhumatu dhaqeetu hammata. Qalbii diddiirannaadhaan illee waan sana jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf barasaa guutuu maalitti dabarse jechuudha Yaaqoobi utuu gowwomfamuutu dabarse. Amma hin uffe gaafa nufuutu dhaqeetu Laabaadhaan akka jedhe maal yaa Laabaa jedhe si'a 10 na gowwomsiteem jedhe hamma yoomittan gowwomfamaa jiraadhaani
kana booddee goonfamuun barbaadu siin hojjedhaa itti fufee hoolota kennan eegaa garuu gatii dadhabbii kootii maal naa laattaa jedheetu gaafate yeroo sanatu Laabaan akka jedheeni akka maal sii kennu barbaaddaa jedhee gaafateen yeroo kanatu Yaaqoobi ilaamee jedhe ani borii hoolotaaf re'oota kee gidduu nan darbaa jedhe yeroon hoolotaaf re'oota kee gidduu darbu warra bifa isaanii xiiffee qabu warra bifa isaanii cocorreedha warra adiif gurraacha ofirraa qaban hundumaa kana booddee hoolota kee re'oota kee keessaa kan dhalatanii gatii dadhabbii koo godhi anaaf kenni jedheen tole kanarratti waliin galaan jedhe kana booddee Laabaan akka godhe hoolota isaa keessaatu maal godha warra bifa Yaaqoob arguu barbaadu sana warra Yaaqoob akka isaan dhalatan barbaadu sanatu bifa xiiffeedha bifa adiif gurraacha yookaan immoo bifa cocorreedha warra qabanitu hoolota isaa keessaa ilaaleetu gumeessee keessaa fuudheetu ilmaan isaa warra dhiiraatti kenne ilmaan isaatti erga kenne booddee immoo iddoo Yaaqoob jiraaturraa karaa guyyaa 3 fageessanii akka isaan naqanii tiksanitu godhe kanaaf abdiin hin jiru hoolonni Yaaqoobi argan sun akka dhalataniif re'oonni sun akka dhalataniif wanti argamu wanti mul'atu hin jiru Yaaqoob keessa deemee yeroo laalu bifinni barbaadu sun hoolotaaf re'oota sana keessa hin jirani kana booddee akka godhe dhaqeetu muka sottoloosaa dhedheeraasaa ilaaleetu hin mummure erga mummuree booddeetu gar tokkorraa qola isaa quncisee gar tokkorratti immoo hambise adiidhaaf gurraacha ta'an jechuudha bifa cocorreetu bifa buburreetu bifa wal makaatu muka sanarratti baase bifa hoolota sanarratti arguu barbaadu bifa hoolonni sun akka isaan dhalan barbaadutu mukeetii sanarratti erga baase booddeetu qodaa isaan itti dhugani yookaan immoo bidiruu isaan bishaan keessaa dhugan sana keessatu dhaqee toora galcheetu mukeetii sana dhadhaabe hoolonni bishaan dhuguu yeroo dhufanii mukeetii bifa garagaraa qaban sanatu ilaaluuf jalqabanii utuu muka sana ilaalaniitu ariisaa kajeelaniidha sagaleen Waaqayyoodha isinii dubbisuudhaaf yeroon hin qabu kanaaf dhaqaa dubbifadha ariisaa kajeelaniidha utuma muka sana ilaalaa jiranii muka bifa garagaraa qabu sana utuu ilaalaniitu immoo maal godhan jedha hin ari'aniidha kanaaf amma bifa ofii isaanii hin dhalle hoolonni suni bifa korbeessa yaabbatees immoo hin dhalle hoolonni suni bifa maalii dhalanii bifa isa argan sanaa dhalanii maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu hoolota irratti iyyuu hamma kana hojjete jechuudha waa arguun isa kan isaanii dhiisanii isa kan abbaadhaa dhiisanii isa kamiin dhalanii isa argaa jiran sanatu dhalanii isa argaa jiran sana kanaaf hoolonni yeroo sanaa jalqabanii dhalatan hundumtu bifa isa Yaaqoob barbaadu sana akka hoolonni sun dhalan isa barbaadu sana isa Yaaqoob isaan dura qabe sana isa Yaaqoob itti agarsiise sanatu hoolonni sun dhalan jechuudha kana booddee isa ta'aniitu argamanii hoolonni kana booddee ergasii booddee immoo bifa barbaadu sana erga argate isaaniin kophaatti adda baase warra jajjaboo warra dadhaboo immoo kophaatti adda baase Yaaqoobi warri dadhaboon mul'ata sana akka isaan hin argine godhe warri jajjaboon immoo akka isaan argan godhe warri jajjaboon sun itti fufaniitu waan ilaalan sana waan argan sana dhaluu jalqabanii qixxee maleetu baay'atanii hoolonni Yaaqoobiif re'oonni isaa kan Yaaqoob jajjaboo kan Laabaan dadhaboo jedhamanii hoolonniif re'oonni hoolonni gaanii erga hamma kana waa arguun isaan keessatti hamma kana geeddaramsa fideeti nama keessatti immoo kana caalaatu geeddaramsa fida maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u torbanoota arfan darban keessatti keessa deddeebi'ee akkuma isinitti hime yaa Abrahaam jedheen Waaqayyo biyya kana keessa adeemiiti ilaali ani immoo ijoollee keetiin kennaadheen yoo ati ilaaluudhaa baatte biyya kana keessa deemtee hin kennuu fedhe hamma iji kee arge duwwaan kennaa fedhe Waaqayyo Kaalebiin immoo akkas jedhe Museeni Waaqayyo iddoo miilli kee irra ejjete sanatu sii kennaadheen iddoo miilli kee irra hin ejjenne siin kennu jechuusaati iddoo iji kee hin argine siin kennu jechuusaati waan ati hin laalle hin dhaaltu jechuusaati kanaaf firoota koo arguun amma kanatu barbaachisaadha amma kana Waaqayyo argi ani immoo siin kennaadha mul'ata qabaadhooti ani immoo mul'aticha nan raawwadhaa siin jedha Waaqayyo mul'ata qabaadhooti nama mul'ataa ta'eeti ani immoo isatti argite sana hamma iji kee fageessee arguu danda'u sana fideen harka kee keessa galchaa siin jedha Waaqayyo kanaaf obboleessa koo obboleettii koo mul'ata qabaachuun amma kanatu barbaachisaadha hamma kanatu barbaachisaadha lammaffaa sodaa malee jiraachuudhaaf mul'ata qabaachuun barbaachisaadha sodaa malee jiraachuudhaaf macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 17 kaatanii dhaxxanii yoo laaltanii waan dinqisiisaa tokkotu irraa argitu warra Sooriyaatu dhufee Elsaa mana isaatti marsanii loltooti dhufaniitu naannoo mana isaatii buufatanii
gaarota naannoo sanaa uwwisanii konkolaataadhaaf fardeeniin dhufanii iddoo sana qabatanii yanama yeroo naa'oon Eelsaadhaa irribaa ka'u naannoon sun loltootaan fardeeniif konkolaataadhaan uffiseetu jira wayyoo kaa gooftaa koo hin banne loltoonni nutti naanna'anii marsanii jiru jedhe Eelsaan akka jedhe naa'oo isaatiin yaa naa'oo koo jedhe hin sodaatinii jedhe hin raafaminii jedhe inni nu wajjiniin jiru isa isaanii wajjiniin jiru caalaa jedhe Eelsaanii iji isaa banamaadha sababa ta'eef konkolaataa fardeen naannoo isaa marsee jiru duwwaa miti kan inni ilaalu isa iji foonii argu duwwaa miti kan inni ilaalu isa namni kamiyyuu arguu danda'u duwwaa miti kan inni ilaalu iji isaa inni kana fuuraas banamaadha sababa ta'eef isa kan waaqayyoodha konkolaataa fardeen waaqayyoodhaa dhufanii Eelsaa wajjiniin jiraachuusaa Eelsaa marsuusaa arge Eelsaan immoo kanaaf inni nu wajjiniin jiru konkolaataan waaqayyoo inni nu wajjiniin jiru fardeen waaqayyoo inni nu wajjiniin jiru loltoonni waaqayyoo inni nu wajjiniin jiru humni waaqayyoodha isa isaanii wajjiniin jiru caalaa hin sodaatin jedheen naa'oon sun garuu kan dhagee sodaan isa dhiisuu dide yeroo kanatu waaqayyoon kadhateef yaa waaqayyo jedhe naa'oon koo raafameera ija isaa baniif jedhe yeroo sana waaqayyo ija naa'oo sanaa bane naa'oon suni humna waaqayyoodhaa isaanii wajjiniin jiru arge ayyaana waaqayyoodhaa isaanitti marsee jirutu arge erga isa laalee booddee yeroo sana naannoo isaatti marsee jiru ija fooniitiin argamu immoo gaafa laalu xinnoo ta'eetu itti argame kanaaf iyyuu sodaa keessaa ba'e namni suni namoonni mul'ataa gaanii sababa waa itti argameef fagootti fageessanii sababa waa ilaalaniif wanti har'a ta'u isaaniin sodaachisu wanti har'a uumamu isaanii sodaachisu wanti biyyarra ga'u yoo ikoonomiin gadi bu'een sodaatanii yoo caamsaan ta'een sodaatanii yoo beelli bu'een sodaatanii yoo lolli hammaa ta'een sodaatanii yoo re'u mootonni gegeeddaramanii sodaatanii haalli nama sodaachisu wanti lafa kanarraa isaanii sodaachisu isaan hin naasisu isaan waan argan waan qabaniif nuyi ikoonomii kufe kana keessa dabarree nuyi beela kana keessa dabarree nuyi waraansa kana keessa dabarree nuyi lola kana keessa dabarree achi geenyaa jedhaniitu adeemu namoonni mul'ata kanaaf warri mul'ataa sodaa maleetu jiraatu sodaa malee jiraachuu barbaadda obboleessa koo mul'ata qabaadhu warri mul'ata qabanii hin sodaatanii maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifaman ta'an haa ta'u kanaaf sodaa malee akkas hin jiraattan waaqayyo waan barbaaduuf mul'ata isin qabachiisuu barbaada mul'ata sadaffaan namoonni mul'ata qabanii jireenya toora qabutu jiraatu jireenya toora qabu jireenya tooraan adeemu jireenya tasgabbiidhaan adeemutu jiraatu jireenyi isaanii bu'aa ol ba'ii gabba'ii hin qabu jireenya tooraan adeemutu jireenya itti fufee adeemutu qabaatu namoonni mul'ata sababiin isaa mul'ata hin qabnu yoo taane kaayyoo qabaachuu hin dandeenyu kaayyoo yoo hin qabnu ta'e immoo karoora yookaan sagantaa qabaachuu hin dandeenyu jireenya keenya keessatti immoo sagantaadhaan jiraachuun hin jiru yoo ta'e immoo jireenyi namaa gammachuu hin qabaatu yookaan immoo tasgabbii nagaa hin qabaatu jireenyi namaa burjaaja'aa ta'a jireenyi namaa jooraa ta'a jireenyi namaa yoo kana ta'e gaanii jireenyi iyyuu namatti hadhaa jireenyumtuu namatti hin minyaa'u hiika jireenyaa wal dhaalu namoonni gaafa jireenya sagantaa hin qabne jiraatan gaafa faduulii jiraatanii gaafa waanuma argan keessa jiraatanii waan argan duukaa fiiganii hooyi jiranii jiraatu duwwaa yoo ta'e jireenyumtuu hiikumti jireenyaa iyyuu isaanii hin galu yeroo sana jireenyitti minyaa'u dida kanaaf mul'ati jireenya namootaa mi'eessa maqaan waaqayyoo galateeffamu jireenya mi'eessa akka soogiddii ittoo mi'eessu erga ittoo keenya hojjennee booddee soogidda itti nanna mi'eessuudhaafi soogiddi xinnooni guutummaa ittoo keenyaatu mi'eessiti ittoo gatii guddaa itti baafnee binnee yoo soogidda hin qabu ta'e hin minyaa'u nyaachuu hin dandeenyu jechuudha namni fayyaan yoo dhukkubsataa ta'uudhaa baate soogidda namni hin barbaanne hin jiru soogiddi gaan ittoo keenya yookaan nyaata keenyatu nuu mi'eessa soogiddi akkasuma mul'ati jireenya keenyatu mi'eessa mul'ati maqaan waaqayyoo galateeffamu jireenya nama waaqayyoodhaa bareecha mul'ati jireenya namoota waaqayyoodhaa toora qabachiisa mul'ati kanaafitu mul'ati jireenya keenyaaf barbaachisaadha saba waaqayyoodha mul'ati jireenya keenyaaf barbaachisaadha jireenya ijoollee keenyaaf barbaachisaadha mul'ati waldaa keenyaaf barbaachisaadha waldaan keenya toora qabatti namni hundumtuu toora isaatiinitu adeema waldaa keessatti
warri fiiganii toora isaanii eeganii akkuma fiiganii waldaan mul'ata qabaattee mul'ataan geggeeffamtu amantoota ishee hundumaas mul'ata jalatti yoo hiriirsite waldaanii inni tokko sakaanitti hin bu'u hundumti isaanii toora mul'ataa sana keessa galaniitu fiigicha isaanii sana fiigu. Waldaan mul'ata hin qabne garuu wanti hundumtuusaa wallaaqaa ta'a boora'aa ta'a. Kanaaf namoonni waldaa sanatti illee hin harkifamanii gara sana dhaquudhaaf hin barbaadanii wal dhuubaa waan ta'e argamuuf. Kanaaf firoota koo Waaqayyoo jireenya keessanitu mul'ataan mi'eessuu barbaada. Jireenya keenyatu mul'ataanii toora qabachiisuu barbaada. Inni arfaffaan guutummaa namummaa keenyaatu fayyaa ta'a gaafa mul'ata qaban. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 22-23 irra nan dubbisa akkas jedha. Yesuus iji ibsaa dhaqnaati. Iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhaqni kee hundinuu ifaa hin ta'a. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhaqni kee hundinuu dhukkubsataa hin ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkanaa erga ta'e dukkanichi hammam guddaa ta'aree jedheetu dubbata. Yesuus akkas jedha. Iji jedha ibsaa dhaqnaati jedha. Bu'aa dhannaa baay'ee qabna. Dhanna garuu tokkuma qabna. Bu'aa dhannaatu walitti dhufeetu guutummaa dhannaa ijaara. Iji gaan bu'aa dhannaa keessaa tokko qaama tokko. Isayyuu immoo xinnoodha iji. Garuu ga'een ishee guddaa akka ta'etu gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti dubbata. Ibsaa dhannaati jedha. Mana guddaa kana keessa amma kan ibsu ampuulii kana qabna. Ampuuliin kun hin jiru yoo ta'e manni kun dukkanaa ta'a. Akkuma kanatu Waaqayyoo dhannattitu ampuulii tokkotti kaa'e jechuudha yookaan ifa itti kaa'e. Ifni halkan ibsan bantii Waaqaatti akkuma jiranii kan guyyaa ibsanis bantii Waaqaatti akkuma jiranii isaan kun ifa isaanii yoo kennuudhaa baatanii guutummaan biyya lafaa dukkanooftu akkuma isheen taatetu akkasuma Waaqayyoo inni bantii Waaqaatti ifa garagaraa kaa'e dhanna namaattis immoo ifa kaa'e. Isas ija jedhama maqaansa. Iji gaanii bu'aa dhannaa hundumaatiif ifa'edha sagaleen Waaqayyoodha. Ifa'edha. Iji kee fayyaa yoo ta'e guutummaan bu'aa dhanna keetii maal keessa jiraata'edha? Ifa keessa jiraata'edha. Iji kee garuu dhukkubsataa yoo ta'e jedha. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e dhanni kee hundumtuu maal ta'edha? Dhukkubsataa ta'a jedheetu dubbata. Dhukkubi ijaa guutummaa dhannaa akka isheen dhukkubsachiiftu. Kanaaf ija keenyaaf eeggannaa guddaa gochuun akka nurra jiraatutu kutaan dubbii Waaqayyoo kun nu barsiisa. Kutaan dubbii Waaqayyoo kun kan nu barsiisa. Dhanna keenyatti inni jiru iji dukkanaa yoo ta'e dukkanichi hammam guddaa ta'aree jedheetu dubbata sagaleen Waaqayyoodha. Iji keenya inni hafuuraas jaamaa yoo ta'e yookaan immoo dhukkubsataa yoo ta'e guutummaan dhanna keenya maal ta'a jechuudha? Dhukkubsataa ta'a. Guutummaa dhannaa yeroo jennu namni lubbuu qaba, namni foon qaba, namni hafuura qaba. Phaawulos ergamaan ergaasaa keessatti yeroo dubbatu lubbuun keessan, foonni keessaniif hafuurri keessanii hamma deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoositti qulqullummaatti nagaatti kan eegame haa ta'u jedheetu dubbata. Lubbuun keenyas, foonni keenyas, hafuurri keenyas. Foon keenya iyyuu hin barbaada gooftaa Yesuusi. Waan isin dinqu keessaa yeroo deebi'ee dhufu Yesuusi warra du'anis du'a keessaatu kaasaa'edha. Erga du'a keessaa ka'anii booddee dhanni inni baduu dhanna san bannetu uffateetu ka'aa jira. Dhannuma isa baduunitu ka'achuudha namni. Yeroo duunuu foonni kun hin tortoraa lafeenis immoo waggoota dheeraa booddee caccabanii baduu danda'u. Garuu deebi'aniitu lafeetti deebi'ee foon uffateetu ribuu qabaateetu deebi'ee ka'eetu ergasii booddee immoo jijjiirama. Dhanna keenya kana gooftaan haaressuudhaaf hin barbaada jechuudha. Dhanni kun isa fooniif isa mootummaa Waaqayyootti galu yoo ta'uudhaa baateyyuu hin geeddarama. Isuma kanatu geeddaruu barbaada malee dhanna haaraa hojjechuu hin barbaadu. Kanaaf foonni keenya kunis lubbuun keenyas hafuurri keenyas nagaatti eegamuun akka irra jiraatu dubbiin Waaqayyoo nutti dubbata. Kan inni nagaatti eegamuu danda'u immoo yoo kam nagaatti eegameedha Yesuus yoo iji nagaa ta'etu guutummaan dhannaa nagaa ta'a jedheetu dubbata. Kanaaf iji hafuura keenyaa nagaadha taanaan, iji hafuura keenyaa fayyaadha taanaan, qajeelchinee arguu dandeenya taanaan, akka Waaqayyo nutti agarsiisutti arguu dandeenya taanaan guutummaa dhanna keenyaatu nagaa ta'a yookaan fayyaa ta'a jechuudha.
kanaaf deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti warra abdii guddaa isaa Waaqayyoon biraa qabanitu taanee argamna. Kanaaf firoota koo mul'ati barbaachisaadha. Agartuun keenya inni isa iji foonii arguu hin dandeenye argu suni nagaatti eegamuun isaa barbaachisaa akka ta'etu kutaan kun nu barsiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Shanaffaan maaliif mul'ati nu barbaachisan jedhu shanaffaan akka nuyi ija godhannuufitu nu gargaara. Akka nuyi ija godhannuufitu nu gargaara. Phaawulos ergamaanii warra Qorontosiif ergaa isa lammataa keessatti yeroo barreessuu fi wanti hundumtuu dhowwaan qabuudha. Garuu wanti hundumtuu nun gargaaruudha. Wanti hundumtuu dhowwaan qabu garuu wanti hundumtuu nun gargaaruudha. Waan dhowwaan qabne keessaa waan ijoollee Waaqayyootiif qajeelaadha jedhamee kenname keessaa waan gaariidha jedhamee kenname keessaa isa nu gargaaru duwwaa adda baafnee beekuu fi iji qalbii keenyaa banamuutu irra jiraata jechuudha. Wanti dhowwaan qabne hundumtuu nun gargaaru. Hundumaa walitti haraa deemna yoo ta'e gaariidha jennee hundumaa walitti haraa deemna yoo ta'e iddootu hin ga'in hafna. Ijatu hin godhatin hafna. Kanaaf iyyuu nuyi waan gadheedhaaf waan gaarii adda baasuu bira dabarree waan xuraadhaaf waan qulqullaa adda baasuu bira dabarree waan Waaqayyotti toluuf waan Waaqayyotti hin tolle adda baasuu bira dabarree eessa ga'uu danda'utu nurra jiraata. Isuma gaarii ta'e keessaa isuma Waaqayyotti tolu keessaa isuma ijoollee Waaqayyootiif qulqullaadha jedhamee kenname keessaa iyyuu isa nuun nu gargaaru duwwaa isa mul'ata keenya wajjin adeemu duwwaa isa waamicha keenya wajjin adeemu duwwaa isa akka nuyi fiixaan baanuuf nu gargaaru duwwaa adda baafnee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Adda baafnee beekuun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'uu baate ijatu hin godhatinutu hafna. Fakkeenya yoon isinii kenne muka tokko erga inni guddatee booddee iddoo inni jiru buqqifnee dhannee iddoo kan biraa yoo dhaabne hin gogata. Yoo goguurraa hafe garuu muki suni ija danuu godhachuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliif erga guddatee booddee iddoo tokko buqqifnee dhannee iddoo tokko dhaabne sababa ta'eef ammas immoo achii fuunee iddoo kan biraatti geessina yoo ta'e isa jalqabaarraa yoo hafeera ta'e isa lammaffaarratti hin goga. Kanaaf jireenyi ijoollee Waaqayyoodha har'a kana qabee kana gadhiisee bor immoo sana qabee sana gadhiisee iftaan immoo sana qaba yoo ta'e maal ta'a jechuudha hin goga jechuudha yookaan immoo ija godhachuu dadhaba. Waaqayyo immoo hunduma keenyarraa kan inni barbaadu maanni akka nuyi ija godhannutu nurraa barbaada Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isini ija danuu godhachuu keessaniinitu Waaqayyo ulfina argataadha gooftaa Yesuus. Isini ija godhachuu keessaniinitu bartoota koo akkasin taatan biyyi lafaa beekan. Kan nuyi ittiin beekamnu ijaani. Muki ija isaatiinitu beekama. Muki ija kennuunitu beekama. Muki burtukaaniidha yoo ija burtukaaniidha kennuudha baate muka burtukaanii jedhamuu hin danda'u. Ija isaatiinitu beekama. Kanaaf saba Waaqayyoodha ija godhachuudhaa fi mul'ata isa jenne duwwaa qabannee isaa wajjin adeemuun barbaachisaadha jechuudha. Saree wajjin adeemtanii beektu yoo ta'e namoonni saree qabdanii keessumatti biyyoota guddatan kana keessa biyya Ameerikaa nuyi keessa jiraannu kana keessa namoonni galgala hojii isaaniitii gaafa ba'anii saree isaanii hidhaniitu finyoo ishee qabaniitu duukaa deemu. Garuu utuu hin hidhan ta'ee gadhiisaniiti sareen achilitti as deebiti achi moolitti as deebiti achilitti as deebiti karaa qabattee toora qabattee akka namaatti adeemuun beektu sareen. Kanaaf yeroo saree wajjin deemtanii sareen arganaa dadhabbiin irraa dhagaamaatu arraba ishee gadi baafteetu dadhabaa deemti sareen dadhabbii irraa dhagaamaa. Maaliif dadhabdi sareeni asiif acha deemaa waan deemtuufitu dadhabdi. Nuyis garasii garana lixaa deemna yoo ta'e mul'ata qabaannee kaayyoo tokko qabaannee kaayyoo sana irratti xiyyeeffannee hin adeemnu yoo ta'e jireenyi keenya hin dadhaba jechuudha utuu ija godhatin hin dadhabna jechuudha. Kanaaf har'a walumaa galatti wanti isinitti himuu barbaadu yoo mul'ata qabaannee mul'ata keenya sana immoo bisheessinee mul'ati koo kana jennee fuunee adeemuu hin dandeenya yoo ta'e horii keenya yeroo keenya humna keenya beekumsa keenya dandeettii keenya kennaa keenya hundumaa isuma duwwaa irratti dhangalaafna yoo ta'e baay'ee ija guddaa godhachuu danda'a jechuudha mul'ati suni. Ija 30 ija 60 tun ta'ini ija 100 godhachuu danda'a. Ija 100 godhachuun erga danda'ameeti nuyi warra ija 100 godhatan keessaa tokko ta'utu nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoota koo mul'ata qabaachuun barbaachisaadha.
inni tokkoffaanii hin naalla sababateef waan argine. Inni lammaffaan sodaa malee jiraanna. Inni sadaffaanii jireenya toora qabutu jiraanna. Inni arfaffaan guutummaa namummaa keenyaatu fayyaata. Inni shanaffaaf inni dhumaa immoo namoota ija godhatan taana. Waaqayyo hunduma keenya irraa ija barbaada. Kanaaf mul'atti barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin kadhannaa namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne yoo jiraattan. Har'a garuu Yesuus Kiristoosiin dhugeeffadheenii Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uu barbaada kan jettanii. Kadhata gabaabduu kana duukaa bu'aatii kadhadhaa. Mataa keessan gadi qabaa, ija keessan walitti qabaatii kana kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee har'a waan natti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Ija koo hafuuraa naaf bani. Cubbuu koof daddarbaa koo hundumaa immoo naaf dhiisi. Har'a maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Kana booddee mucaa kee ta'a abbaa koo naaf ta'i. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Namoonni kadhannaa kanarra naa wajjin kadhattanii sanbata guddaa dhufu waldaa naannoo keessan jirtu barbaadatii dhaqaa itti immoo himaa gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadheera. Maal gochuutu narra jiraata kana booddee jedhaati geggeessitoota waldaa haasofsiisa. Nuufis immoo yoo nu barreessitan iimeelii keenya iskiriinii keessan irratti argitaniin yoo nu barreessitanii nuyis immoo gorsa barbaachisaa ta'e isiniif laanna. Akkasumas kadhataan immoo isin gargaarra. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Mul'atti barbaachisummaa isaa erga sirriitti bartanii booddee Waaqayyo mul'ata garaa keessan keessa akka kaa'u hundumti keessan Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo namoota mul'ataa baay'ee isaa saba keenya gidduudhaa kaasuu barbaada. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Torban eebbifamaa qabaadhaa. Galanni kan Waaqayyoo. Kun qophii ijoollee Kaayyoo marsaa lamaffaati. Mul'atni keenya ijoolleen umurii hundinuu Waaqayyo akka kaayyoodhaan isaaniin uume baranii arguudha.